eeyyeen kunoo ganna 400 irratti hojjetanii oromummaa walloo jijjiiruu hin danda'amne raayyas raayyuma hin jijjiiramne hin jijjiiramus kanaaf immoo ragaalee baay'ee kaasuutu danda'ama fagoo osoo hin dhaqne qophiidhuma wayyaanonni TV'n dhiyeessan san keessatti waan harmeen Oromoo raayyaa kan umurii waggaa 100 guutan afaan Oromoo mi'ooftuu tokkoon jedhan kana faa haalanii eessa seenu laata hamaan keenya habobba xanaan keenya haadhoof hamaan keenya boolla badee hataa dhugaa keessani harmee hamaan keenya hadhoo isinillee ammallee bulaa umrii dheeradhaa jenna ayyoo eeyyee kanafaa diinni haalee bahuu hin danda'u Oromoon raayyaa mallattoo eenyummaa isaa kan ta'e afaansaa afaan Oromoo yeroo akkasitti sagalee mi'aawaa kanaan dubbatan dhagahuun wayyaanota eenyummaa raayyaa haaluu hawwaniif salphina saba Oromoof immoo boonsaadhaam maal kana qofaam aadaa dubartoota Oromoo raayyaa keessaa tokko kan ta'e ayyaana dubartii yookiin ateetee jedhamu kanafaa daawwachuutu danda'ama ayyaanni kun kutaa Oromiyaa adda addaa keessatti ateetee fi maqaalee biroo adda addaa haa qabaatu malee akki sirna kabajaasaa garuu tokkumaam akkatti dubartoonni Oromoo waaqa isaanii kadhatan yookiin galateeffatan agarsiisam ayyaana dubartii yookiin ateetee warri Oromoo raayyaa akkasitti kabajatu diinni kanafaa haalee oromummaa raayyaa haquuf dhama'uun mee gowwummaa moo abshaalummaadha jennam dubartoota qofas mitiin warra dhiiraa kanas halaallu akkaataan uffannaa isaanii filaa goofaree keessa suuqamuufi akkaataan shubbisa isaanii bifa oromummaa akka gadhiisuuf waggoota 400 caalaa irratti hojjetame garuu abadan jedhe harka kennachuu dide oromummaan koo eenyummaa kooti narraa haquu hin dandeessan jedhee haleellaa aadaa diinaa jagnummaan ofirraa qolate kanafaa haalanii eessa ga'uutu danda'ama ree waa'ee Oromoo raayyaa qophii gabaabduu kanaan dubbatanii fixuun hin danda'amu tuttuqaan tuqaa kaasa akkuma jedhamu tuttuqaa wayyaanonni qophii TV isaanii irratti dhiyeessan irraa kaanee garuu hangana jechuun dirqama ta'e ammas kan jala murree jechuu dandeenyu eenyummaa Oromoo isa eessaayyuu jijjiiruuf dhama'uun daallummaa yoo ta'e malee mallattoo qaroominaa akka hin ta'in wayyaanotaaf galuu qaba ummanni Oromoo Oromiyaa keessaas qabsoo finiinsaa jirus lammiilee isaarraa fagaatanii alagaadhaan marfamanii liqinfaman irraanfachuu hin qabu jabeessanii waliyyaafachuun akkaan fardii ta'am alagaan guddina keenyaaf nu jibbam gadi nu qabuu hawwam osoo danda'amee fi lafarraa nu balleessus ni fedham lakkoofsa isaanii bicuu halkanuma tokkotti ol guddisanii warra hafan hunda caaluuf abjootu warri wayyaaneem kun immoo jaalalaaf miti akeeka siyaasaa badaa ta'e akka of duubaa qabu hubatamuu feesisam nuti immoo guddina waaqayyo nu badhaase kan namayyuu miidhuuf osoo hin taane akka eenyummaatti ibsachuuf ittiin badhaadhuuf mirgaa fi haqa itti qabnu wayyaaneerraa hayyamasaa hin gaafannu hojiin agarsiifnee diina qaanessuu kan dandeenyu immoo yoo tokkummaa keenya akkaan jabeessine duwwaadhaam kun immoo dirqama eenyummaaf oromummaa keenyaatiin hamaan keenya habobbaaf xanaan keenya haadhoof hamaan keenya boolla badee hataa ayne galle ya rabbi ya goytaako hamaan keenya rawwaate alhamdulillah hamd rabbil alamin agadanya ta dubartii ya goytaako ashatanya ta hamaan keenya rawwaate alhamdulillah
مربى 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 مربى